odeeffannoo biraatiin abbaa murtii lammii Soomaaliyaa Omar Abdul Qadir Artan kan argannu ni ta'a. Abbaa murtii kun ergaa Ameerikaanii biyya isheetii baasteeti kaleessa gara biyya dhaloota isaa yookiin biyya isaa Soomaaliyaatti deebi'ee jira. Soomaaliyaatti yoo deebi'u buufata xiyyaara Moqaadishootti simannaan gootaa taasifameefii jira. Lammiileen 100 lakkaa'aman dirree buufata xiyyaara Moqaadishootti argamuudhaan abbaa murtii Omar Abdul Qadir Artan simatanii jiru jechuudha. Sana ala pirezidaantiin mootummaa biyyattii yookiin mootummaan biyyattii Hassan Sheikh Mohammadin durfamu masaraa mootummaatti simannaa taasisee jira jechuudha. Omar Abdul Qadir Artanii fi sana namoonni 70,000 siqan istaadiyeemii Moqaadishootti argamuudhaan abbaa murtii kana simatanii jiru. Abbaa murtii kun akkaataan inni waancaa addunyaa har'a eegaluun ala ta'e qalbii jaallattoota kubbaa miilaatiin ala qalbii namoota hedduu kan cabse ta'uusaa miidiyaaleen hedduun gabaasaatii kan jiranii keessattuu abbaa murtii cimaa Afrikaa bara kanaa ta'uudhaan kan filame dargaggeessi ganna 34 Omar Artan waancaa addunyaa yeroo jalqabaatiif taphachiisuudhaaf gara Ameerikaa yoo malutti Ameerikaan gara duubaatti yookiin akka biyya ishee keessa hin turre kan taasifte sanaanis buufata xiyyaara Miyaamii keessaatti 11 erga ture booda gara Tarkii maluudhaan achi gara biyya isaatti deebi'ee jira. Yeroo sana baay'ee akka dallanii fi akka gadi dubbatee ture turtii New York Times waliin taasiseen yeroo buufata xiyyaara Miyaamiitti dhorkamu kaleessa garuu yoo gara biyya isaatti deebi'u amma miira gaarra jira kan irratti xiyyeeffachuu qabu waancaa addunyaa 2030 jechuudhaan kan dubbate. Sana namoota yeroo ulfaataa kanatti isa cinaa dhaabbatan hunda isaatu galateeffatee jira. Lammiilee Soomaaliyaas akka kanaan isa simatan galateeffateeti kan jiru. Seenaa waancaa addunyaa keessatti lammii Soomaaliyaa yeroo jalqabaatiif waancaa addunyaa irratti abbaa murtii ta'uudhaan tajaajila ni ture ta'us garuu sirni bulchiinsa Ameerikaa fi Donald Trump abbaa murtii kanaaf yemmuu hin dandeenye abbaa murtii Omar Artan dorgommii kanarraa ugguramuun isa qofa osoo hin ta'in yookiin Soomaaliyaa qofa osoo hin ta'in kun Afrikaafis ilaalchi Ameerikaan qabdu hagam laafaa akka ta'e kan namatti mul'isuu fi dhimma kanarratti qaamoleen kubbaa miilaa addunyaa fi Afrikaa hoogganan murtoo biraa Ameerikaa irratti fudhachuu qaban ture kan jedhanis hin dhabamne ta'us garuu kaleessa ibsa kennee jira. Pirezidaantiin FIFA Gianni Infantino kana wal qabatee ibsa kenname keessatti dambii yookiin qajeelfama biyya tokko nuhuma gochuu hin dandeenyu. Ameerikaan biyyoota gara biyya isheetti seenne keessaa tokko Soomaaliyaadha kan turte kanumaa fi abbaa murtii FIFA yookiin Keenya jechuudhaan kan dubbate Infantinoon dorgommii kanarratti arguu kan hin dandeenyeef kanaaf ammoo gaddeetii jira jechuudhaan kan ibsa kana keessatti kaasuu danda'e. Ta'us garuu keessattuu haala qabiinsa taphattoota akka waliigalaatti deeggartootaa fi mirga dhala namaatiin wal qabatee Ameerikaan bara kana wanti ishiin gochaatee jirtu namoota hedduun akka haqiiqamtaa jira. Kanuma wal qabatee keessattuu waancaa addunyaa bara kana Ameerikaan qopheessuu hin malle kan jedhan sagaleen ol kaanii dhagamaati kan jiran. Kanarrattis gaafatamanii ture Gianni Infantinoon kana ittiin gaabbu Ameerikaan waancaa addunyaa bara kana qopheessuu isaaniitti hin gaabbu jechuudhaan kan dubbatanii wanti adda hin jiru kanatti tasum hin gaabbu jechuudhaan kan dubbatanii garuu haasaan Infantino kun ammallee dubbii biraa isaan hordofsiisaati kan jiru. Wanti adda hin jiru yookiin wanti nama mufachiisu nama dallansiisu biraa hin jiru akka jechuudhaan egaa haasaan isaanii kun ammallee bu'uura namummaa kan hin qabne jechuudhaan kan isaan irratti komii hordofsiisaati jiru. Egaa Infantinoon Donald Trump waliin hariiroon inni qabu gaarii akka hin taane keessattuu Trumpin kunuunsu kallattii garaagaraatiin isa gammachiisuudhaaf malee dhimma kubbaa miilaa dambii yookiin qajeelfama kubbaa miilaa siyaasarraa bilisa kubbaa miilaa haqa barbaadde walqixxummaa barbaadde waan jedhu sana dagatanii jiru jedhamuudhaan kan komataman Infantinoon egaa kanas ta'e sana garuu ibsa kaleessa miidiyaaleef kennan keessatti Ameerikaan waancaa addunyaa bara kana
qopheessuu isheetti ani gaabbochuudhaan kan dubbatanii dhimma Iraan kaasanii jiru Infaantinoon kalees waancaa addunyaa baranaadhaatti Iraan hirmaachuun waan guddaadha jechuudhaan kan kaasan eega haala nageenya biyya baafagoo keessattuu Iraanii fi Ameerikaa akkasuma Iraanii fi Israa'el gidduu tureen jiru wal qabate Iraan waancaa addunyaa bara kanarratti hirmaachuu fi dhiisuun ishee eega shakkiidha kan ture ta'us garuu yeroo xumuraarratti yookiin torbeen tokko lama yeroo afutti gaa Iraan dorgommii kanatti hirmaachuu ishee kan beeksiste kanaanis taphoota ramaddii Ameerikaa taphoota sadanuu garuu buufanni ishee yookiin iddoon isheen qubatte garee biyyaalessaa Iraan qubate Meksikoodha Ameerikaan egaa haala qabiinsa yookiin taphattoota yookiin miseensota garee biyyaalessaa Iraan akkaataan isheen itti simattes namoota hedduu kumachiiseeti kan jiru maaliif hoteela kan qabata yookiin bakki isaan qubatan Meksikoodha Meksikoo bulanii taphaaf gara Ameerikaa ni deemu ganama erga taphatanii booda galgala akkuma tapha xumuraniin gara Meksikootti kan deebi'anii kun ammoo kubbaa miilaati moo waan biraati kan nama jechiisu illee haala kana keessatti Iraan waancaa addunyaa bara kanaa irratti hirmaachuun waan baay'ee nama gaddisiisu jedhamaati kan jiru silaa imala caalaa tasgabbaanii boqotanii tapha ittaanuuf haala mijataa yookiin akkaataa itti qophaa'uu qaban irratti osoo xiyyeeffachuu qabanii imala dhaaf saaxilamuun isaanii murtoon Donald Trump fi Ameerikaa sirrii akka hin taane kan namatti mul'isu fiifan immoo dhimma kana yookiin taphoonni ramaddii Ameerikaa taphataman kun akkuma Iraan gaafatte osoo Meksikootti akka taphatamu kan murteessu ta'e danqaan kun hundi yookiin rakkoon kun hundi Iraan irratti hin muratu kun Iraan irratti hin qaqqabu ture garuu dadhabina FIFA irraa ka'uudhaan dorgommiiwwan akka Iraan fa Ameerikaa taphatamuun yookiin immoo Ameerikaa yamsisii Ameerikaa keessa jiraachuu qubachuu dhabuun Iraan FIFA namallee dadhabina isaa kan ofirraa qolachuudhaaf hayaalu malee kun qaawwa guddaa waancaa addunyaa bara kanaa irratti FIFA irraa mul'ate ta'uu isaati maddeen gabaasaati kan jiran jechuudha. waancaan addunyaa marsaanii 23ffaan har'a Meeksikoo Staadio Azteekaatti kan eegalu ni ta'a. Taphni baniinsaa Afrikaa kibbaa fi Meeksikoo gidduutti kan taphatamu biyyoonni kun waggaa 16 dura waancaa addunyaa Afrikaatti qophaa'e kan Afrikaan kibbaa qopheesse sirna baniinsaa yookiin sagantaa baniinsaa waancaa addunyaa waliin eegaluun ni yaadatama. Waggaa 16 booda seenaa wal fakkaataan har'a kan irra deebi'u ni ta'a jechuudha. Tapha sanaan Siifuu Shabalaalaan goolii barbaraan yaadatamtu Afrikaa kibbaaf galchuun ni yaadatama. Egaa amma dhaloonni haaraa Afrikaa kibbaa dorgommii kanarratti waan addaa mul'isuudhaaf Meeksikootti argama. Taphni biyyoota kanneenii yeroo sana bara 2010 sirni sagantaa baniinsaa irratti walitti dhufan godhe tokko ta'anii kan xumurame. Har'aas taphaaniinsaa kana biyyoota kanneen lamaanidha kan taphatu. Staadiyeemiin Azteeka bara 1970 fi bara 1986 waancaa addunyaa keessummeessee jira. Amma waancaa addunyaa sadaffaa keessummeessuudhaaf kan haalduree xumure haala qophii Meeksikootiin wal qabatee odeeffannoo kaleessa ba'een egaa Meeksikoo fi naannoo sanatti gogiinsa qilleensaatiin wal qabate margi yookiin naannoon goguu isaatiin marga halluu magariisaa dibaa akka jiranidha jiraattoonni yookiin qaamoleen kubbaa sagantaa kana qindeessan kun furmaata yeroo gabaabaatiif yaadame yookiin naannoo san miidhagsuudhaaf yaadame wanta ta'edha. Gama biraatiin hiriirri naannoo staadiyeemii Azteekaatti jiru yaaddoo waancaa addunyaa bara kanaa ta'e kan jiru sanas ta'e kana garuu dorgommiin guddaan kubbaa miilaa addunyaa waancaan addunyaa bara 2026 har'a Meeksikootti kan eegalu ni ta'a. Waancaan addunyaa biyyoota 48 hirmaachise yeroo jalqabaati biyyoonni kunniin kan hirmaatanii. Infaantinoon reekoordiiwwan hedduu bara kanii fooyya'u jedhee jira. Egaa biyyoonni baay'een hirmaachuu isaatiin wal qabate kun waan haaraas ta'uu hin danda'u. Taphoota 104 kan taphatamu kanaaf reekoordiiwwan kana dura turan hedduun isaanii fooyya'uu ni danda'u. Everton paawundii miiliyoona 35 Burnley'dhaaf akka kaffalu murtaa'ee jira. Bara 2021-22
Everton dambii finance Premier League England cabsuudhaan qabxii 10 adabamee ture. Qabxiin bara sana ittiin adabame bara 2023 hojiirra oole jechuun adabbiin sun bara 2023 hojiirra oole. Bara 2021-22 yeroo inni qabxii 10 adabame sana liigicha keessa kan bu'e Burnley'dha kan ture. Bara sana osoo Burnley osoo Everton qabxii 10 kan adabamu ta'e Burnley liigicha keessa turuudhaaf carraa qabachuudhaan kan himate. Gabuuruma kanaani Everton pound miila 35 Burnley'dhaaf akka kaffalu kan murtaa'e. Bara sana Everton sadarkaa 16ffaa qabatee liigicha keessa kan ture. Burnley sadarkaa 18ffaadhaan liigicha keessa kan bu'e bara 2021-22 jechuudha. Himannaan qabiyyeen himannaa Burnley qabxiin kurnan sun osoo yeroo san Everton irraa kan hir'ifamu ta'e Everton liigicha keessa bu'ee nummoo Premier League keessa turra. Bara sana Premier League keessa bu'uu keenan rakkoo faayinaansii hamaadhaaf saaxilamnee jirra jechuudhaan kan himate. Bu'uuruma kanaan egaa pound miiliyoona 35 Everton Burnley'dhaaf akka kennu kan murtaa'e. Murtoon kun hojiirra oole taanaan dhimmoonni kanaan wal fakkaatan hedduun isaanii Premier League England keessatti bifa haaraadhaan himanni banamuu akka danda'udha kan BBC'n gabaase jechuudha. Odeeffannoo biraatiin Manchester City arganna. Manchester City'n jijjiirraa Elliot Anderson xumuruudhaaf akka dhiyaatedha maddeen kan gabaasanii. Gatii jira riikoordii kilaba Nottingham Forest paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 6 akka dhiyeessee fi ga'umsa taphataa kana ilaalame adeemsa keessa hamma paawundii miiliyoona 100 miiliyoona 2tti Nottingham Forestiif kaffalu akka barbaadu Manchester City'n kan ifa taasise. Ta'us garuu Nottingham Forest jijjiirraa taphataa kanarra naannoo paawundii miiliyoona 100 miiliyoona 50 barbaada jedhameeti jira. Kun riikoordii Premier League Englandis ta'uu danda'a jechuudha. Bara kana waggoota 9 booda kilabichaa kan bahe Bernardo Silva iddoo isaa buusuudhaaf taphataa kan ni barbaada. Elliot Anderson bara dorgommii 2025-26 Premier League England Nottingham Forestiif tapha 38 hiriir taphatee jira. Ga'umsa dinqii waliin baricha kan goolabe Thomas Tuchelis miseensota garee taphattoota taasifatanii fi waancaa addunyaa bara irratti hirmaatu keessaa Elliot Anderson gara Manchester City kan imalu yoo ta'e iddoo Bernardo Silva sirnaan bu'uu ni danda'a jedhamee jira. Dargaggeessi gana 23 kun egaa amma raadaarii kilaba Manchester City keessa galuu isaati The Athletic kan gabaase. Gatii irratti garuu Nottingham Forest hamma miiliyoona 100 fi miiliyoona 50 paawundii akka barbaadudha kan gabaafame. Odeeffannoo biraatiin jijjiirraatiin wal qabatee Fulham Marco Silvaadhaan gargar bahee jira. Marco Silvaan iddoo Jose Mourinho bu'uudhaan leenjisaa Benfica ta'uudhaaf dhiyaatee jira. Iddoo isaa leenjisaa haaraa buusuudhaaf sochii eegalee jira. Fulham leenjisaan haaraan inni gara Craven Cottage fiduudhaaf dhiyaate yookiin haasaatee jiru leenjisaa duraanii Real Madrid Alvaro Arbeloa akka ta'edha. Alvaro Arbeloa waliin haasaa eegalee jira jedhamee jira. Fulham Arbeloa Real Madrid erga gadhiisee iddoo isaa Mourinho bu'ee jira. Gamanaan immoo iddoo leenjisaa Fulham kan ture iddoo leenjisaa duraanii kilaba Benfica Jose Mourinho bu'uudhaaf Marco Silva ni gamanaan rotationidha. Haalli kilaboonni kunneen leenjisaa isaanii itti muuduudhaaf jedhan egaa ammatti Alvaro Arbeloa qacaruudhaaf haasaa eegaluu isaati maddeen kan gabaasani. Odeeffannoo biraatiin Wolves leenjisaa lammii Portugal Cesar Pakistan leenjisaa kilabichaa gochuudhaaf akka dhiyaatedha kan ibsame. Wolves bara kana gara championship England seegaachuun isaa ni beekama. Amma leenjisaa haaraa qacaruudhaaf akka dhiyaatedha maddeen kan gabaasan jechuudha. Jijjiirraa wal qabatee jalqaba irratti kaasuudhaaf yaalaa jira. Marcus Rashford wal qabatee Barcelonaan dhaabbiidhaan mallatteessuu akka hin barbaanne beeksisee jira. Taphataan kun egaa bara dorgommii darbee Manchester gara Barcelona kan imale ergisaa waggaa tokkootiin yeroo sana ergisa isaa keessatti wanti waliigaltee keessatti barraa'ee maal ture Barcelonaan paawundii miiliyoona 30 dhaabbiidhaan taphataa kana mallatteeffachuu ni danda'a kan jedhudha. Garuu Anthony Gordon mallatteeffatee jira Newcastle United irraa bara kana Barcelonaan. Kanaaf taphataa kana dhaabbiidhaan mallatteeffachuu hin barbaadu. Yoo tole kan jedhu ta'e Manchester United ammallee ergisa waggaa tokkootiin fudhachuu akka barbaadu BBC'n gabaasee jira.